هاي فادا ينجكنا قوبس. السلام عليكم. نجاسيسو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجا والله نجا ما تجرى. أنا ما أدري ما نقدر والله. أنا والله لك يا يوم بينك كما سين قباتتني واي ما كي يدبت بيتشا والله الرفد أصلي. كيو جد إيوان بدي بسوا الله. وان دقيقة صد ما درا سوينا في الده. أتكلم نانجتهم جت كي يو even أني remember يوم قروان سويت فدو بدي بياجر إيه تو دقيقة صد ما بودا كومنتي لالته والله لازم دقيقة صد ما بودا كومنتي إمي سنشوف ميك أتوان براتي ترى خليفان تو كسينة تبني إمي سنيجاتر كومنتي لالته أكنا يرو سما نانجتي أكنا نانجتة تورتي نانجتة برايو ديمني وانيسين نانجتة تشعل أصلي والله أنا جل قبل أنا نبيتا ummata ummata waa deebiillee deebisu amala kiyyaa mitiillee hin deebisullee namaan illee waan hin jedhu yoo waa jettetti kaseen nu taate haqquma tana yoo isiin waamee kanaan jette yoo waa jettee kataatu ati bar veeloo adiin uffatini veeloo diimaa uffadhu mataa si baqa isaa dhiini kee akka irraa mul'anneef ishii naan jette yoo jedhe kanallee ahimadhu anillee dhufe har'umamaan naan jette shugguxii bitadhee si eegaa si ajjeesa mataa si dhayaa naan jette yoo waan jettee ta'e jechuudha. Kan jenne hin qoosaa yoo kajattu taate dhimma kanarraa anillee hin qoosa ka. Maa nama biraatii qoosni nayyamama anaaf hin nayyamamu. Okay. Ila amma ashitti maali beektaa ati faati adda ashitti. Nije tokkoffaa yeroo jecha kan jettu ani yoo na argite kaan hin beeku si dhageeffataa ture si jala ture mubaarakii giiftii kennaa jira. Afaan illee dubbadhe asli jecha sanan lafaa ka'ee hin jenne. I'm sorry. Jecha san isitu maal naan jedhee gaafa kaayiroo dhuftee naan jedhe anatu maal jedheen gaafa duraa si ajjeesaa isiin naan jennaani ani barsi sodaadhaa mana keetii waan dhuguu jedheen anatu silaa mana kiyya si waamaa naan jette no mana kiyyatti illee na waamuu baattu even kaafteeriyaa ati seente jedhaniiyyuu haqoosaa bara gaamma kaafteeriyaa ati seente jedhaniiyyuu seenee waan dhugu si sodaadhaa qorsa wayii keessa naa buusta jedhee sodaadhaa jedheen because si ajjeesa naan jedhaa jirti sila ta'e. Ana akkas jennaan maan naan jette Suudaanii bira dhaqaayyuu Suudaanii irraa qorsa sii fidee si ajjeesaa naan jette. Warabbal kaaba sagaleen sun waraabamee jira. Isitu jalqaba waan maqaa Suudaanii jedhu iyyuu natti fide. Suudaanii bira dhaqee qorsa fidee si ajjeesaa naan jette. Okay, ati Suudaanii bira qorsa fidda jedhanii miireesi jedheen akkas jedhanii jedheen. So maal jechuuni qabaan? Kama waa'ee masuudanii amma ina dubbiin uumaan beektaa ashitti akka ansi jaaladhu si kabajuun beektaa namatti waan jettee namatti karaa keessatti waggaa lama dura waan silaa lubbuun namaa baaftuyyuu akka karaa keessatti hin fidhan yaadattamoo yaadatta. Nama lubbuu wal ajjeesuyyuu miseenjarumaan oolchee miti anamatiin kun Ameerikaa fi Itoophiyaa jidduu waan bade sanii beektaa. Karaa tokko hin beekne naaf waan san malee. Ila anaafati nama waan baay'ee wajjin dalagee waan guddallee sattaree garatallee wal biraa qabu dubbii sila miidiyaa kana baatii meeqa ajandaa ta'u nama dhoofee bira taree beeku jechuudha. Kanaafi jecha atiin isii waliin jettan rakkoo miti. Namni qosallee waan baay'ee waliin jira. Homaa rakkoo miti boruuftaallee isillee siin jetti atillee hin jetta namni birallee siin jedha atillee no problem. Garuu jecha mana Suudaanii san namatu naan jedhee kan jetteen gizee ati jettuun anuu gurra kiyyaan dhagaye. Ati isiin siin jennaan jettee immoo qabri kasee eeggatu namatu keessan dhufee haati faatee mana siirii mana Suudaanii oolti siin jedhe. Tarma qofa barbaada. Yoo waan jecha keessan haasoftu taate kana sitti namni keessaa waa baay'ee jedha. Of eegi nama jedhu jira. Mucayyoontu wayita hunda waan kee dubbatti yoo ani haadha faate wallahi laazim wanni marraa jaalladha dhugaa sitti maa dhimma takka ittiin qabu. Even live isiillee hordofuun jaalladha. Yeroo hunduu illee barreessaa fi jechuun adada an live isi join godhuullee diina kiyya bahii jettii bakka an jecha san ittiin deebisu. Isiin nama hangafa kiyya ta'uu dandeetti. I don't know sunillee booda dubbii kaasaa booda hangafa naan jette jetti. Bakka nama an kabajuudha. An deebii isii miti haadha faaxetti miti an namuma kamittuu deebii hin deebisu. Ati yoo kana beektu taate asli. An dubbiin kunuu haga goytuma dubbitti dhufuuf jedhu yoo achumarraa because an ajandaa akkanaa kana ta'u an gadi bu'ee akkana jette kun waan hin fakkaanne indoom nayyuu hin madaalu wanna akkana
osoo haganumayyuu dubbiin kun hagana ka'aa beekeeyyuu hagasumayyuu dubbachuu amma maali inni dogongori kiyya guddaan isima waliinuu geestii taphachuun dogongoraa laata hagana hunda of gaaftaan taphnummaan jalqaba taphanneeyyuu dogongoraa laata even waan isiin jettu keessattuu ani akka jechi kiyya xiqqooma isii waraannetti wallaahi akka udu'aa eeggadha wallaahi akka udu'aa eeggadha as amantii amanuu baatte amma akkana goona bakka ashitti akkana goona jecha namaa dhiise anana amantaa miti akka sobna hin beektami ani bar jecha namaa ammallee dhiise amma bar isiinuu gabbaatee waan beekiyyuu jettuyyuu amma bara isin lamaan wal dhabdanii fakkaatiif Hamzaa wal loltan hin barbaadu akka mootu warri tiksaak irraa kun ajandaa isin godhatu waan hin barbaadeef anana amantaa miti akka dhugaa malee soban bahin namni barbaade waan fere kenna inshallah yoo fere Hamzaan keetuma barbaade sinaa jedhu na amantaa miti waa'ee olola miidiyaa irraa namni namatti oofuu kanarratti okay miti yoo sinaa yoo lakki waa'ee haadha sinaa malu ina amanta boona amanta yaa si amana lishna ayye ergana amante haati faate wallahi yoo barbaade ما همزة سينجن نما براتي متجار سك همزة ما سينجن هاتي فاته توقفا وانا أكثي جت مالك أبدا ما نمني وانا أكثي قول أسنجر سوداني جري يعني لما فا نما بك منو من يعادتو يو وانو جت بك يو منا يعتا أورم منا تكلم وعي منا براهم بي مقالا كنا كذا براشون أما نبي بيجانا بقاشان وقاجا توري بقادو سيتوني باتون بيو كايرون بيجي أمامات nama waan akkasii beeku miti qulqulluudha afaanumaan asirraa waa haasofti gadi buunan dagatte nama akkasitti qulqulluudha qalbiin isii qalbii daa'ima akka oolu yoo akkas jettee Hamzaa keetii akkas jedhee yaadaanillee hamtuu tokko kumaatama qaba garuu ka hamtuu takka naan qabdu jedhee dhiise ani bara hamtuu takka isiin naan qabdu jedhee dhiise ishee ani yoo amma si ajjeesaa naan jettee shugguxii si fudhadha naan jette qorsa si nyaachisa Suudaanii irraa fidee naan jette jedhee yoo sitti madde hoo kana ishii maan naan jettaachi anillee himadhu kan waan isiin naan jette atillee waan akkasii kilaashii bitadhee dhufaa jedhin shigireellam maaliif kiyya abbaa ta'uu dhabee ka isii abbaa wayita ka isii jedhamu abbaa ta'a wayita kiyya jedhu ammoo jecha dhugaa maaliif ta'a isiin jecha kudhannaan jecha takkattiin irraa dhagahuu maaliif itti ulfaate sanuu eega dubbii san tartee ajandaan meeqa dhufe koomantiidhaan dubbiste ati jecha san akkamitti jette akkamitti hagas takka isiin hagas takka dubbii san qortee ol fiddee waa meeqanaan jettee jechuun ka isii abbaa baaliidha wanti isii yeroo hunda qoosaa kiyya yoo takkatti illee ani waa jedhe jechu sun siireesiidha. Akkas miti laa inni ammaatti mushurraadhaan haati taatee nama normaalii aga amma bultiin qabatiin tokko tigalee riyaalitii wanni lafa jiru namni baay'een akka beekutti akka waan haati faaxetiif Hamzaan waa walii qabadeeti garuu akkasii miti jarri lamaan obbolaadha qulqulluun miira namaa kana samoonii isin wal fuutan san namni hedduun sabbarsiisuun isii suuraa walii ga'oofuun uf jala eeguun mala beekta yoo amma namni waasi godhe akka taane taata beektaa namni halkanii guyyaa waan namni suuraa keetiif ka isii wal bira fidee Hamzaatiif ka isii wal bira fidee olii ga'oofaa tureef isammaa taal seetiriginaat intala dubartii takka bara. Ani bara osoo bara ani isammaa taal osoo dhagahuu baadde bara. Gubbaan mushurraan itti dabaltu baay'ee kanama sanii caalaa haadha dhimmaati waan taate mati itti dhagama dhugaan jiru kanuma kanaaf ati irraa guddadhu haati faatee obboleettitee asirra guddaati. Haadha faatee finnaa ooyifin tarabbiiti Hamzaan keetii wata kiraan qabdu ooyifii walii gootanii atillee Hamzaa kee fudhatee feetu Dubaayii geeffatte feetu bira dhufta jidduun keessaniif jidduun haati faatee amaana akka taatu barbaada asliin keessa si ta'e ashitti. Laali asli an jalqaba laal an ammallee dhimma takkallee irraan qabu wannummaa walitti nu fidu wanni takkayyuu hin jiru dogongorri guddaan dhiifama gaafadhu yoo jiraate jalqabumayyuu akkamitti wajji jechuun ani qulqulluudha kaan waan isin jettullee qoosa si'a wallahi qoosa osoon Pedro mataanu dammo aralaake dhugaa jettama maqalla dartat anomaan dhagenne omaan agartu
Yaada maal irraa amma gaba jaarsummaa onlaayinii irraa ni ree. Online irratti wal lolan ka. Ka onlaayinii irra wal lolan kee onlaayinii malee hin xumuramu. Xumurree jedhanii Akkuma gaadduu irratti haati faatee mana Suudaanitti waanatti godhuuf jettee online irratti waan jette san naa himtu jette haati faatee keessan isin araarsan jenna. maarree doktorri kabajamaan akka keessanii osoo jiran namni wal dhabee nafu. Nu ammoo du'aa'iin isin jala jirraa. Ama Mammaaksa- dubbii Shoortikatii waan tokkoon isinii hiika doktorii mammaaksa tokko isin hima. የገደሌ ባልሽ የሞቴ ወንድምሽ ሀዘንሽ ቅጣጣ ከቤትሽ አልወጣ ሄዳ ቤተ ወረ አማራ ጎን አሽቲ አቲፋ ጤሌ ጀቴነ ተብታቲፍ ተምርጋቲ እጆሌቴና ኦቦሌየንቴና ከበሌሴን ኢስን አከ ዶክቶሪቲት ላል አከ ነመ ረቢ ሶዳቱቲት ከበሌሴን በሌሲተ ጀዳሚ ከእቲ በሌሰኒ ሲያርገ ዱባቴ ጀዳሚ Anamma bare gara qabadu dhabe ashitti illee hin jaaladha haadha faata illee hin jaaladhaafi malee silaa karoorri osoo jara kana ta'uu baatte kabadii qabu irra gatama beekta ana biratti. Garuu ijoollee badii barka namatti maniif aanamni baduufi miti aanamni sirraa'uufi doktor. Ani wallahi isa dhugaa rabbi ahun ene egaa dura yaa xaffaa irra gatan. Anamma ashitti illee baay'ee jaaladhaani haadha faata illee baay'ee jaaladhaani. Kanaaf furmaanni jiru haati faatee obboleettii hangafaati ashitti xiqqoodha jaarsallee qabaattu soorii jechuun ingiliffa yoo afaan oromootiin itti ulfaate haadha faatee dhiifama gaafachuu. An dhaggeeffataa ture guyyaallee. Murtee kana. Waan dhaggeeffatte sanirraa maaltu sitti bade? Nu rakkoon qabu nama rakkoo qabu himi. Wallaahi ani sitti naaru. Ani waan ati naan jette wayita waan tokko jettu gadi qabde maal hubatte laayivii guyyaa deemaa oole sanirra? Isaan nama badu argite moo isa isin dubbine? La haasaa isin waliin jejjettan deebisaa walii deebisaa shugguxii bitadhaa jinnii bitadhaa saniin yaani kaawwannoo bakkeen itti dubbiin kee naa ta'uu dide maali beekta? Barreeffama kaati faadhatu hin jedhin anka ofii kiyya sammuu keessa na seenasitti hima. Hamzaa gaafadha jedhee yeroo dhabe maa ashitti keessa gaafadhu addaan na baasiyaan jedhe. Barreeffama guutuu waa'ee kee haasa'u keessaa wanni na sodaachisee haati faatee mana Suudaanii ooltiyee natti himanii wallaahi billaahi jette kakatte gurra kiyya kanaan dhagayaansa dhageeffataara. Yaa suni dhugaa. Barreeffama fiidiyoo naan jedhan barreeffama wayii yoo fide sanillee bar dubbii biraa kaasa. Isitu Amma nu nama haadha fidee si nyaachisaa naan jedhe. Ashitti amma nuti ila amma sila akka osoo si ta'uu baatte nama haadha faatee mana Suudaanitti argisan fidii siin jedhe nama sanillee hin fidin. Haadha faatee mana Suudaanitti miti mana Oromootuyyuu wallaahi yoo mana nama 3-4 taate malee hin beektu mana Suudaanii miti. Maa wajjin as jirra kun Hamzaan keeti miti gaafa mana Hamzaatuun beektu mana Abdiituun beektu haati faatee mana Mubaaraki mana kiyya mana Reeditti kan biraa wanni isiin beektu Allahu alam yoo intala durbaatti yeroo tokko tuktukiin dhokatanii faa bakkeen shalaw jedhan wayii jiraatee tuktukiin taaksii qabatanii dhaqanii beeku malee wallaahi hin beektu. Oromoo ituyyuu mana nama 10 hin beekne nama 3-4 itirra hin beekne mana Suudaanii ooltu jechuun sirrii miti kun maqaballeessaa hira itti qabuuta isa dhugaa rabbi haa xaffaash bazilaa hin balleessine yoo jiran homaa wanti sii godhu qabu wallaahi. Ishi ati ka isiin waan naan jette hoo maal laalla asli ka isiin qorsa Suudaanii irraa fides bakki sun maan dubbatamne hin jenne san. Ati maa san hin dubbanne qorsa Suudaanii irraa fides nyaachisa. Wayita siin jettoo ishii eessa Suudaanii gaafa wayita san akkamitti barte akka qorsa Suudaanii hin qabdu. Jaarsota eenyu fa'aa olii galchuu ayyaa jaarsonni kottu dhufeen isin ilaaltu. No, wallahi asli laali. Hedduu takka si jaalladha kabajallee. Doktor Kaliifaa fi wannaa fa'aa fide warra sodaatan. Nama barbaaddu haadha faatee laal dhimmi dhiifama na gaafachiisu hin jiru. Garuu yoo dirqama gaafadhu even namni biraan aan jechuun hin barbaachisu. Ati bichaanuu okay ati isii rawwayyaa'ii gaafadhu dhiifama okay haadha faatee I'm very sorry yoo jechaa sitti darbe. Jalqabumayyuu laayivimayyuu si wajjimaanuu haasa'uunu dogongora kiyya guddaa ture. Waasiin jechuu miti. Laayivi maatina ergiteeyyuu si jalaayyuu qabuun I'm really sorry. I'm really sorry. Kun olaan dhiifama yoo taate minum jaarsa wayituu hin barbaachisu. Atuu jedhinaan jedhe ani laal nama hiree eeggatu
ብዙ የሚያሳስበኝ ነገር አለ። ዋባኤን ዋና ያደሱ ጅራ ወኒ ቡልቲቲያት ያፉ ያደ ጉዳ ኬሳ ጅራ አነ መጃለለ ኬሳ ሴኔ ራተያ ጅሩ አመረቲ ዮም ለርጋ ዮም ለርጊናኑ ያደ ኬሰን ወላሂ ላዚም ዮም ለርጊናኑ ያዳ አቦ ኮሜንት ni namni fataa jedhu nama na rafina aljalat ያ ሲነቴር Turaasni yeroo takkitti ila waan takkitti reefu mammaaksa reefu mammaake suni yoo namaan galle taate namni kenna xiqqoo dhiifamu ila ijoolleen tunni lamaan obboleeyyanii dubartiin ammoo dubartiin beeytanii isii miti haati teen hawwaan kan nurraa daraarreeyyuu dogongoraan abbaa warraa fi waliin jannata keessaa baate irra caalatti namoonni dogongoraa dubartiin ammoo deddeebitee dogongortii namni wal dhabe boruu araarama waan ta'eef warri koomantii saayidiin qabatina lachuu obboleeyyan keessanii ka itti balleessellee ka balleessellee qixee madhaabadhaa araarsaa malee amma warri koomantii argitan tokko tokko nama dabbara dhugaa rabbii itti fuufi asitti lachuu ijuma tokko laala araarsaa bakka wayita dhiifama kana gaafadhu balleessee osoo hin ta'in dogongora namni fedhayyuu namuree hangabar Abdiin kuma itti kalifa yoo ati ala jiraata lakkoofsa tokko ol darba. Araar jedha jaarsa tokko. Arafaate gooti yoo jira tokko tokko barreessa. So kalas dhiifama gaafadhe nun deemna wallahi amma Yoo hin deebi wallaa gara waan araarama. asitti akkasitti nama ilaalanii namni aadaa dhufee seeraan isin ilaalanii gara mana footoonis ilaalchisu. Ashitti. Ere kamaannin balaa imalatu annama nama wallolu wajib bunjala dhufeeta wallolu bunjala alfallu keessi kiyyana dhayyam. Isaayyuu haati faate wallahi haati faate anaaf iyyatiyya tabitaatiif tamirgaati isa dhugaa rabbi saayidii qabachuu miti dhuguma isinitti hima. Atis haati faates ani baay'ee tokko isin jaaladha baay'ee isin kabaju. Haati faate haadhuutu akkuma wallahi irratti walloltan yoo jaarsummaan barbaadu jettan haadha faate haasa'e dogoggora afaan na bahe obboleettiti yoomaa qoosaaf siin jedhe egaa dhugatti na fudhatte afoo hin haellaa jedhe oofitti rabbiiti isiin haadhi du'aadhiin tuwaati faate immoo hin didduu jechuudha. Ati mataa faa jabaata mushurraa dhaba. wallahi mataa laafe mushurrummaan waan banana nan godhin hin qabdu. An osoo anaa dur taate wallahi geestii irrallee dhufu achi deemee buna dhugaa. Kaliifaan tokko barreessaadha. Kaliifaa faadha faatee fidiitiin. Mushurrummaan badhaan mataa na gaggabaa. Kunoo lakka kunaa baay'ee agalee ergu malee sitti mudhatu qoyi doktor. Enillee darbi. Biyya faranjii irraa abdii hukumee as yeroo jiraata enillee darbi. Wallahi. Salaamu alaikum. Ijoollee nagayaan neetworkiin addaan baase haadha faatee barbaada likkilikki itti maafiri jedhanii ani argaa ture. Dubbii hundaa waan ashitti akkatti qabee gaafataa jiru dhageeffataa waan ture. Jettanii. Jedhanii tokko hin jiru. Jiru. Dhugaan jiru kana. Soo kanaaf amma nus warri miidiyaaf ashittis Kaliifas dabalatee everything haadha faadhatti soorii jechuun qabdan foon isin nyaataa turre. Saboonni sargii ashitti dhugaan jiru kana maal sodaatan dhugaa obboleetti teessan intarneetii yoo dhifama qabutan maal sodaa xiqqaata. Nama kuma ja'a kanarratti ajjeesu yoo barbaadan isinii ajjeesna shukkutti bitaan akkanna. Kunoo yoo jireenyi isin barbaanne as duuba galti kunoo mana duuba galti bara mana walitti kanuudha lafaatti faate. Kabaddaa tokko miidheera halkanii guyyaa foon isii nyaatta mucayyoo miskiina afaan isii ilaaltanii dhugaan jiru kana. Nasrii aanolee galatoomi dubbiin kan ta'e dubbiin dheertuun dubbiin heddummaatteef qoriin guuttu jedhan heddummaatteef isa irratti hin fe'an ijaanii isin lamaanuu caaltuunii fi aashittiin obboleeyyan kiyyaa dubbii tana ajandaa uummata keenyaaf godhuu dhiisnee asumatti akkuma isin namni dubbii nurra beeku nama hedduu as keessa jira. Carraatu amma agas. Badii ofitti beekee namni gaafa dhiifama gaafatu badii ofitti beekeeti miti. Wallahi badii ofitti beekee dhiifama hin gaafatu. An namni tokko namumaanuu wallolee osoma namni dhugamayyuu qabu wanti sun akka taruuf akka isin hubeetaani haala wannaarra jira waa baay'ee waan na yaaddeessu jira amma irratti yoo asitti balleesse obboleettiiti. Ani si hubadha wallahi hubadhaan takka intala dubartiiti hedduu takka hubadhaan wallahi ta rabbina argu hubachuu barbaada hin hubadha. So yoo isin balleesse dhiifama. I'm sorry. I'm really sorry. Jalqabuma yoo si wajji taphachuu kiyaafu I'm really sorry. Yoo armaachi maqaallee si kaase I'm really sorry. Ka fuuldura dhufuufillee dhiifama. Ka ammaatii miti jechuu ka darbee miti.
Dumaashi odoonii fi caaltuun hin dubbanne yookaan haati faatiin hin dubbanne duratti namuma fiitii waa ja'anii beeytee an bakka tana wayiin naa hafe ilma jaarsaa diriifa manaa godha dubbii tanaan hedduu qaceello jala gadi fageenyaan laala. Yoon si balleessee odoon taane si balleesseetiin jira waan jiru nu jijjiiri maaliif jennaan si wajji taphachuu hiyyaafillee odoon taane waan akkasiitillee odoon dubbanne. Hangaan si jala duni beekte si jala bakka jirtutti illee dubbachuun waan dubbadhu naaf ani badeen naawa kabajaateetiin beektaami. Si wajji tapha jalqabumaa osoo wajji taphachuu hiyyasaniif odoon taane jechuu odoon taane sitti balleesseetillee oduu dhiifama kaniin gaafadhu oduu jetteellee mas dubbii waan hin goone si balleesseetiin jira. Ati obboleettiitii yaa dhiifama naa godhii si balleesseetiin jira jeeti qaceelloo gadi fageenyaan maxxansiif. Khalifa dhiifama naa godhe atillee bakka kanatti ani badiitii ofitti hin argine laali dhiifama kana gaafadhu si laalee asli laalee nasriyaanoo laalee ummata asirraa laaleeti malee badiitii ofitti beekeetii miti yoo ka dhiifama ol gaafachuu taate isiin si ajjeesaa qoricha suudaanii fuudhee si nyaachisaa jette dhiifama naa gaafattu anallee yoo akkas taate yoo garuu dubbiin tun haa cufamtuu isiin veeloo adiin uffatiin mataa si baqaysee dhiini kee akka mul'anneef akkas jette dhiifama naa gaafattu jecha kana hundaaf yoo akkas taate yoo garuu dubbiin kun asumarra haa dhaabatu taate jalqabuu mayyuu yaa simoo jiinuu taphachuuf simoo liinuu haasa'uudhaaf iyyuu dhiifama naa godhi yoo taate dubbii tana cufuuf dhiifama garuu isa ati jetteef ammoo balleesse isa jettuuf ani hin balleessine gara kiyyatti jechuun isiin miidhamtuudha an dhimma isiin irra miidhamte irratti ani bar wanna miidhama isii anaa miti kabaatu ani waan jiruun nam miidhiniif an akkam ta'uu qaba an barbadiin tiyya misqaala zarran bakka kanatti dargine garuu ummatichi yoo dhiifama gaafadhu okkee dubbiin kun haa cufamuuti asirra dhiifama gaafadhu yoo taate dhiifama jedheera garuu balleesse isa jedhu hin balleessine yoo badii taate badii isii waa dubbachuu danda'an Dokter Asmi ada boda tebada ada. Dubbiin tanti anak taate beektaa osoo anatti illee murte. Ashi amma jaran ashitti haadha faate isin lamaanuu Oromoon isin jaalata isin kabaja. Ijoolleen amma as keessa jiran kunillee waan isin jaalataniif waan isin kabajaniif ta'anii isin kadhataa jiru. Amma ani directly ashitti irra deebi'ee isin jedha. Ashitti haadha faate qofaa miti Oromoo guututu miidha dhiyeenya. Ka deemu ka taa'u miidiyaa irratti lafarratti waa'ee isii haasa. Jarana kun dhugaa jiru bara. Dhugaan abbaan feetan na jibba abbaan feetan natti ara dhugaan kanuma. Ashitti qofaa miti haadha faate Oromoo TikTokii kana guutuun miidha. Haati faate dhugaa qabdi. Waan isiin quban qabne, waan isiin hin beekne, waan isiin hin niyyanne hunda jiraanii turtammaa argaa turre viidiyoo kana bara. Isinii galee. Kanaaf akka Oromoo TikTok kanaatti illee haati faate miidhamtuudha. Akkasii fi jaarsa keetti illee haadha faate miidhaan edaayyuu leencantumaa turtan bara. Roorroo addaati barsiifne akka waan milikiin qabri argitanii isu shigiree lama geemnu. Asli. Dhaggeeffadha abbo dura maa callisee miti gisee nama calaasii kenne evidensii wajjin gisee doktora dubbatan asli hin jenni kottu dhufee haasaa hin jirru evidensii isinitti maadha ragaa wajjin. Kanaaf ashitti tiyya haga ati jaala dhuftu kabaju hin beekta. leenca galee kenneefillee yoo akka dhuunfaatti dhiifama fi'ee jira bitillee waan har'a kennuun qabu. Abaju kaa infitadha. Amma nuyi akka isin wajjin hin taphanne barbaanne. Tillee faniidha waan dhufillee faniidha. Tiktaakii kanarratti nama bohaarsitan. Wallahi ani baay'ee isin dinqisiifadha. Anumaa nama hedduu dinqisiifanne kun isin jala taa'ee silaala gisee hundamee jala dabee ta'uu laa ibiseetu. Maaliif namni waan haasofni keessan namatti toluufi malee amma sifaa jira. Wanni irraa si hordofan qabdu bakka ijaartii namaati. Dubbaa irraa kaayirootti jaalattee haala keessira godama lammataa jiran tokko silaalu. Because waan gisee kokkolfitu gisee hawaa jechuudha nama tolchinu si jala taa'ee silaala. Namni waa takka sirraa barbaadu hin jiru si galee. Kabajaa fi jaalala uummanni isinii qabu kana ofirratti beekati. Nuti isin sadiinuu walumaan isin jaalanna.
Ashitti mootu akkanumatti wal isin jedhu haadha faadhee si qofaa miti. Ana dabalatee Oromoo tiktaa kana jira hundatu laayikii fi fooloo ofii qofa laalee sosaayikoo isin eegin xiinsammuu isin eegin mucayyoo haadha abbaa bira jiru ta biyya baqaa keessa jiru ta gara ammallee waa tokko irra hin gahin ta biyya afaarawaa si qofaa miti nu hunda miidhaa ture obboleettii jedhu dhugaatti hima. Osoo atillee borwaataa ta'e akkamitti fira dubbadhaa. Haati faatee si qofaa miti Oromoo hunda itti qallee jechi waliin jettan irratti wanni xiqqashoo dubbii kee keessa waliin jechuu akka jechuu osoo hin taane wanni qir jedhee haadha faatatti dubbii cabse bakka haati faatee mana Suudaanii oolti nama natti wallaahi billaahi jettee akka waan evidentii qabuutti itti kakattisan. Itoophiyaa osoo taate nama mana raagaa dhaqee waa nama godha mana maarratti sirii nama godha namni irraa nyaatu irraan dhugu reeffa isaa bira dhaabatu si gale. Kanaaf mala jecha waliin jedhiitti boromtaan dhaabata waliin jira kuma waliin jira. Isu laalamma isin dubbii tana dubbii jabdu hin dogoggorte kakachuu san dogoggortati yoo jechaafuu jette yoo namni si jira jiraate mootu dhiifama gaafachuun qirti yoo yaate abbaan fedhaa ta'uu fidi yookaan immoo dhiifama jedhanii yoo waan jiraati yoo haasawaa keessa kakate kanuma ba. Laali nama san fidi amma nama sanillee yoo fidan sunillee dubbii biraati jedhe. Bakka nama sanillee wayaadhi. An bar dhiifama jedhaa raargoosseene. Ani bar dubbimmaan kun haa cufamu kalaas asuma gabbayeetiin Hamza bilbilee waliin haasa'uudhaaf yaadeera. Wallaahi bakka jira wallaahi asli. Jechuun amma yoo asillee gabbayee booda nu uffatte jettan. Garuu anama itti beeku Ingiliffaan dhiifama jedhe, Arabiffaan jedhe, Oromiffaan dhiifama. Ana faate meera biyyatti miira tasgabbiitiin uummata kanaan maal jetta waan jettu qabda. Akkuma reefsi gorsatti bannaati. Miira keessan seenini yaadu ina dhageeffadhu. Gubata marqaa hubatatu argaa jette Oromoon. Siif gala gubata marqaa hubatatu argaa jette. Dubbiin akka amma ol menne qatanii irra diban kanaa miti. Ifa mana goda warri as keessa jirtan. Hunda keessanuu ila obsaatu. Isin yoo miidhama dhageeffadhu maal jette ammas isin yoo miidhamte ana yoo rabbi nammiine miidhama sii baadhachuu qabatte alhamdulillahi harkaa lukaa ilalan harkaa lukaa qaamaa qalbiidha fayyaa qaba rabbiin bakka takka na balleessee hin jiru. Bakka takka rabbiin na balleessee hin jiru harkaa lukaa qaamaa jismiin kiyya hundi nagana qaba gabbahee kuulii baadhadhee hojjadhee akka barbaade jiraachuu danda'a. Wallahi it's not funny guys. Wallahi wanni kun funny dha miti. Sararuma barreeffama hedduu waa'ee kan kee haasa'u sarara dheeraa hedduu waa'ee kan kee haasa'u keessa sarara tokko kan waa'ee kan kee mana Suudaanii oolti jedhutu iyyuu jiraa jette. Abbaa jedhan ammas yoo fide qaaqa jetteemi dhiira ta'a dhalaa ta'a abbaan kiyya kana dhalcha yoo jedheeni jiraate naa fiddu Oromoo. Ani fudhadhee isin keessaa gad uffadhee mana kiyya gala. Wallahi TikTokii dhiisee mana gala. Abbaa jedhee naanaa fiddu. Biyya kana biyya kennatti wanni kun osoo ka dhugaa ta'u taate lubbuu namaa gaafataa beeki. Intalti ebelu mana ziirii oolti jechuu caalii wanni lubbuu namaa ajjeesisu hin jiru. Intalti ebelu mana qorichaa oolti jechuu caalii wanni nama ajjeesisu hin jiru. Usuu biyya kenna taate narraa dheessan ture. Usuu biyya kenna taate narraa fagaatan ture. Argitanii? Kanaafi mana ziirii oolti mana hamtuu oolti mana budaa oolti jechuu caalii wanni nama ajjeesu hin jiru. Intalti tun usuu jiru nu ajjeefte. Asli qoosaa biroo yoo taate ani fati usuu jaartii tante ta'e si ajjeesa osoo jaartii tante ta'e bishaan danfisee sin nagaate asirraa kolfitu jennee walii yeroo dheeraa kolfaan jirru guyyaa takka wallaahi billaahi asli si ajjeesa dee beeka hin beeku hadda garuu wallaahi billaahi mana qorichaa oolti jedhanin jetteemi dhiira ta'a dhalaa ta'a inshaallah Hamza meesii jaalatu san illee ta'a nama biroo ka dhuunfaatis ta'a simataa keetis ta'a abbaa kiyyas ta'a fiddaan qabdu wanni na dhageeffadhu wanni ati naaf hin jiru harkaa lukaa fayyaa qaba wanni ati naaf hin dirachuu dandeessa mataatti lukattis dirachuu dandeessa dhimma Hamzaa irraan qabu Hamzaan addas my best brother yeroo qabu Hamzaa kana obboleessa jechuudha Hamzaan yeroo qabu anaaf obboleessa jireenya kiyyaaf kan Hamzaa
Asliin gaafa boolee irraa na fuudhanii beeka. Reeddiin gaafa boolee irraa na fuudhanii beeka. Mubaarak beekuu baatus jechuudha. Hangam wali dhiyeenya qabnaa, waliif fageenya qabnaa. Jidduu kiyyaaf jidduu Hamzaa wanni takka akka hin jirre ijoolleen kun baafachanii beekan. Argitanii mana isaan ciisaa ture. Qulfii mana aslii hin qabu argite. Isaan na jala bananii ol seenanii gadi bayan ture. Argite dhimmi takka banifati Hamzaa wali qabnu kan dhibeessitti ta'ee haadha faatee hooxuuf yoo jiraate malee dubbii kana naa baasi naa baafta. Arsooma na dhogge, Oromummaa na dhogge, Islaamummaa na dhogge, intalti arsii takka dhiira irratti akkas waliin jetti jedhanii waan biraan nuun jedhanii dubbii tana ashitti naa baasi ana cabala feeti gubaa dudda kiyyaati naa baasi dubbii tana dhimma biraa takka yoo si qabaadhe rabbiin fuuldureeti yatana dhaalle tabaruulle na haa kasaarsu. Dhimma biraa takka yoo si qabaadhe dhimma wallaahi jettee kakatte barreeffama jiru kana ammas irra deebite nama kanas yoo fide qaaqa jedhaartaami qaadni feete haa dhalatu obboleessa kiyya kan waliin dhaladhe yoo taate naa baasi. Ila afaan nagaatiin si kadha rabbiifillee jecha lafaafillee jecha boru hamilee guddaa eeggatta naa baasi dubbii kana hamilee eeggatta boru carraa wayii eeggatta ila afaan nagaatiin si dubbadha naa baasi tanuma qofa barbaada. Adeemu naa yamtanii adeemu. Asli naa gaafadha. Akka asirraa namni xiqqaa guddaa wal arrabsu sani waa dubbadhe waan aan hin jedhina dubbiin tu waa fakkaatti waan keessa fakkaataarti haanaa baastu. Kalaaf nuti waan dhadhafaate nuti godhadhu. Dhageettan Khalifa Nasri King. Nasri. Lookoo dubbatta moo jaarsaan dubbatta? Yeroo tokko laal namni yoo wal kabajee taa'ee kabajaadhaan wal dhageeffate kabajaa san walirraa mulquun gaariidhaa miti. Nuti waan akkaan as keessaan galannu anan mallee as raggatee isinitti himu. Ashittii fi haati baatee jaratu wal lole malee nu jaraan wal hin lolle. Lachuu ijatee lata bitaa fi mirgaati. Obboleeyyan malee nu jaraan wal hin lolle. Lachuu ijatee lata bitaa fi mirgaati. As keessatti qishnaa fi qoosaan gaarii miti. Qoosuun tuffii namaa qaban san agarsiisa. Jechallee walit darbanii waa waliin jedhulleen tuffii namaa qaban agarsiisa. Haalaaf to'aa jabaattu nullee dhiira surra hidhattee yoo dubbii namaallee taate dubbii xixiqqoo akkanaa tanaa miti gurguddaallee nama dubbatee fixeeru. Anamma xumurarra dubbadha waan jedhu barbaadu. Garuu kana booda Ashitti illee haati faate illee walamzalamii biraallee dhiisa qoosaa fi jecha walit darbitanillee dhaaba. Of kabajja akka namni sin kabajjetti. Yoo of kabajjuu hin dandeenye ammoo tokkoffaa namni 7,000 fi wayii isin laalaa arguun illee maalummaa keessan hagam akka isin sirna qabdan hagam isin akka namooma qabdan isin arga. Yoo seeraan waan namni isin hin jedhe fudhattanii akka ilmaan abbaa tokkootitti garaa walii fixattanillee akka isin dubartii jabduu walii obsuu dandeettu walii fixatuu dandeettan isin argan.